murteessuuf hin ariifatiin. Jooten tulluujaa jigaakoo goggoo gaafonola Jooten fuwaan ofiikoo mbarkoo baakonola Jooten tulluujaa jigaakoo goggoo gaafonola Jooten fuwaan ofiikoo mbarkoo baakonola. Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi ato'ichaa Oromiyaa 24 chaanaalii lammaffaa fayyaa irratti kan xiyyeeffatu baname waan jiruuf guyyaa har'aa immoo seenaa obboleettii keenyaa magaalaa Naqqamteetti galgala deessee qorumsa kutaa 12ffaa ganama deemtee qoramtee haala isheen keessa dabarsite chaanaalii fayyaa Oromiyaa liinkii komentii jalqabaa irratti argamuun isiniif qabadhee waan dhiyaadheeruuf achirratti illee deemtanii dhaggeeffattanii laayikii sheerii fi subscribe gochuun akkana deeggartan kabajaan isinin gaafadha. Qophii kanaan immoo murteessuuf hin ariifatiin kan jedhu mudannoo barnoota guddaa namaaf kennu toora Facebook irraan argadhee irraa akka barattaniif isiniif qabadheen dhiyaadheera. Haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin tura. Jooten tulluujaa jigaakoo goggoo gaafonola Jooten fuwaan ofiikoo mbarkoo baakonola Jooten tulluujaa jigaakoo goggoo gaafonola Jooten fuwaan ofiikoo mbarkoo baakonola. Dur biyya tokko gara biyya tokko deemuudhaaf fardaan yookiin immoo lafoodhaan guyyoota hedduu karaa dheeraa deemu. Har'a garuu teeknooloojiin waan bal'ateef konkolaataan sa'aatii dheeraa fudhata malee kan guyya dheeraa lafoo yookiin immoo fardaan deemsisu guyyaa tokkotti galuu ni danda'a. Maarreegaa konkolaachisaan namoota hedduu karaa dheeraa fudhatee deemuuf konkolaataa isaatti ni yaabbisa. Ganama bariis deemsan eegalu. Karaa muraasas erga imalanii booda gargaaraan konkolaachisaa namoota hundarraa qarshii funaana. Hundumtuu kanfalanii deemsa itti fufe. Haa ta'uutii garuu haala gaariin otoo konkolaachisaa jiruu imaltoonnis haala gaariin otoo imalaa jiranii roobni jandoo yookiin immoo roobni cimaan cabbii fi balaqqeessa makate tokko walirraa addaan kutee roobee deemsa hamma isaan dhorkuutti ni gaha. Otoo ija isaaniin arganiis bakakkaan ciccimaan fuuldura konkolaataatti ni bu'a. Yeroo kanatti hunduu naasuudhaan qabamuu jalqabee lubbuudhaaf sodaa keessa seene. Konkolaachisaanis namuma waan ta'eef baay'ee sodaatee mukarraa meetira 50 erga fagaatee booda konkolaataa sana ni dhaaba. Uummatatti galagalees isin keessaa namni cubbuu yookiin immoo badii balleesse waan jiraatuuf hundi keenya buunee muka sana jala deemnee haa ilaalamnu. Namni cubbuu nu keessaa qabu bakakkaa kanaan haa rukutamuu jechuun itti dubbate. Konkolaachisaa waan ta'eef namni hundi achi keessa jiru sababa nama tokkotti dhumuu keenyarraa namni sun nu keessaa bahee qofaatti bakakkaa sanaan rukutamuu qaba jechuun yaada konkolaachisaa irratti walii galu. Dabareenis hunduu deemanii muka sana jala deemanii dhufanii. Konkolaachisaanis gargaaraan konkolaachisaas uummannis jechuudha. Dhumarratti namni hin deemne intala dubaraa tokko qofaa ta'e. Hundinuu qubatti qabuun isheen maaliif booddeetti haftee waa balleessitee dhufteetti jechuun roobni hamaan kan roobee fi bakakkaan ciccimaan naannoo sanaatti kan bu'e sababa isheetti jedhanii qubatti qabuu irratti murteessu jalqabanii. Dhaabbattee waan jirtuuf deemi jechuunis sagalee wal harkaa fuudhanii ishee dirqisiisanii. Isheenis keessa isheetti tarii kan balleessaa qabu ana dhaayee jettee of shakkaa gara mukichaatti ni deemte. Yeroo sana isaan nu keessaa kan cubbuu qabu isheedha jedhanii waan murteessaniif hanga isheen deebitee konkolaataa keessa galtuutti illee otoon eegiin konkolaatichatti nam'anii. Isheenis muka sana jala deemte. Bakakkaan mukicha sana jalatti ishee rukuta jedhamee kan eegame otoo isheen muka sana jala dhaabattu konkolaataa sana rukute. Namoonni konkolaataa sana keessa jiran konkolaachisaa fi gargaara konkolaachisaa dabalatee hundi isaanii dhumanii. Kan nama ajaa'ibu jalqaba bokkaan cimaa fi bakakkaan bu'uu jalqabee irraatii kaasee hanga konkolaataan sun dhaabbatutti lubbuun namoota konkolaataa sana keessaa kan hafaa ture sababa mucaa kanaatti. Edaa intalli suni silaa namoota konkolaataa sana keessa turaniitiif qoricha turte. Otoo isaan qofaatti baasanii muka jalatti erguu baataniiru ta'ee silaa lubbuun isaanii carraafuu ni qabaata. Yeroo baay'ee quba namatti qabuun ofii akka nama badii hin qabneetti mul'isnee eenyummaa keenyatti argisiisna. Murteen yeroo kamiyyuu wantoota ta'an keessatti kan Waaqayyooti. Badinsa ooluuf jennee obboleessa keenya hamaatti dabarsinee kan laanne yoo ta'e booddee ofii nama kolfaa taana. Quba namatti qaburra quba keenya ofitti qabnee waan sirreeffachuu qabnu sirreeffannee namootaa fi Waaqa waliin walitti dhufeenya gaariin haa jiraannuun dhaamsa ani isiniif qabu. Namni quba namatti qabuu dhiisee
godhee quba ofitti qabee lubbuu isaas ta'ee foon isaanii barara. Namni nama komatu nama rakkoo arguu danda'udha. Haa ta'uutii garuu komiin eenyumaaf iyyuu bu'aan qabu. Wanta ijaan arginee komanne irratti furmaata ta'uu barbaannee yaada madaalawaa laachuudha malee abalu kana godhee abalu kana gootee yaadni jedhu mana keessatti isaa ta'uu hawaasa biyyaaf bu'aa tokko hin qabu. Wanti nuti komachaa jiraannu guyyaadhaa gara guyyaatti komii nuuf dabalaa bula malee bu'aa furmaataa hin ta'u. Abbaan hiyyeessa yoo ta'e ilmis hiyyummaa abbaasaa argee yeroo hundaa kan komatu yoo ta'e booddee akkuma abbaasaa deebisee hiyyeessa ta'a. Haa ta'uutii garuu abbaan koo maaliif hiyyoome jedhee rakkoo isaa qoratee ofii akka hin hiyyoomneef immoo furmaata yoo barbaade abbaasaas mataasaas hiyyummaa keessaa baasuu ni danda'a. Kun immoo furmaataan oli. Seenaan obboleettii keenyaa ija namaanis ija waaqaanis yeroo ilaalamu ija waaqaan lubbuun ishee lafarratti ni hafte, ija namaatiin immoo nama bada turte. Hiyyummaa abbaa keenyaatti arginee kan murteessinu yoo ta'e nuyi waan nan argine waaqni garuu wanta ofiisaatiin argee of harkaa waan qabuuf murteessuun gaarii mitiin dhaamsa barreeffama kooti. Ana obboleessa keessan maqaa feesbuukii obsi hin bari'aarraa eebbifama. Jooten tullu jaajigaa koo goggogaa foonola looteen nuftuu waan ofii koo barkobaa koonola. Jooten tullu jaajigaa koo goggogaa foonola looteen nuftuu waan ofii koo barkobaa koonola. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 barreeffama amman isiniif dubbiseerraa hedduu akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Barreeffama kana karaa inboksiitiin naaf qoodame nama barsiisa jedhee waan hin itti amaneef seenaa guyyaa guyyaatiin seenaa sirriin qooduun alatti guyyaa har'a immoo kana qooduuf isiniif hin filadhe. Akka jaallattanii fi hubannoo ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Anaan illee hedduu waan na barsiisee fi hubannoo cimaa waan naaf kenneef guutuun ergaasaa ija keenyaa sirreeffannu waan na ta'eef quba namatti qaburraa ofii keenya ofaa ilaalluu namatti murteessuurraa jalqaba ofaa hubannuu saanduqa hubannoo keessatti ofaa ilaalluu ergama jedhu ni qaba. Obboleessa keenya nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 barruun guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni jaalala keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Jooten tullu jaajigaa koo goggogaa foonola looteen nuftuu waan ofii koo barkobaa koonola.